bakka birrii maadaamii qofan abdadhee hojii uummadhee galaa maafi hin jiru. Kanaaf immoo maftee wanti ta'uu qabu isin ofii keessanii maal keessan jira, maaliin yaadaara, maal gochuun qaba, akkam godhee galuun qaba jettanii yaaduu qabdu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota viidiyoo kana bakka isin jirtanitti nageenyi isin bira haa jiraatu. Bamajammaraa subscribe gochuudhaan isinitti subscribe godhaa, like comment godhaa kuttaa. Commentiin booda ta'u subscribe godhaa kuttaa isinitti nama. Nuti warreen shamarran nuti jechuuf an jechuuf ammalleedha. Nuti warreen shamarranii biyya ormaa keessa jirru itti galli keenya maali? Lamsaanii amma waggaa tokko fiduu ammallee wantoota tokko hin finne gindammoo naaf gali bakka wantin karoorsee dhufu waggaa lama keessa wantin karoorsee dhufu biraana mana dhiisaa fi maatii dhiisaati waggaa lama keessa makiinaa yu biteen dhufansee ani jechuudha. Ergin biyyaa bahee sabo tureemti waggaa tokkoon dura akkasitti yaada ture animti. Nama sabiyya jiru dhiisaati anamti mataan koo waggaa tokko keessa waggaa lama keessa mana maatii kooti ijaaree ofii ijaarradhee bira darbuu keessa makiinaan bitee biyyatti galansee waggaa lama konkolaataa koo keessa jechuudha. Namni inni biyya taa'u immoo maaf akkasitti yaada? Birrii lafaa fuudhaara. Akkamitti hamma kanatti kana hunda godhee galaa? Maaf akkasitti namni kun natti yaadee komadhuu jechuu gooti. Hin komatinaa. Nutumti akkasitti yaadaa ture nutumti mataan keenya. Gindammoo gaafa dhufnee bootaa isaarra geenyu bootaan isaa fardaaf lafa waliin aganaanya'u. Lafa deemanii makiinaa doggoomu jechuudha. Isinii galee kanaaf immoo hadha hojjannee birrii mana maadaamiitiin qofa hojjannee gallee Itoophiyaa warra teenyee nama taanee hojii uumannee jiraannaa maafi birrii biyya kanaa qofaan birrii hojii mana keessaa hojjannu qofaan ni jiraanna jechuun hin jiru. Kanaaf immoo faayidaan isaa mafteen isaa wanti ta'uu danda'u warri silkii fayyadamaatan, warri zalaaqii silkii fayyadamtan, warri natsaa intarneetii fayyadamaatan hojii mataa keenya waliif uumuu ni dandeenya. Shamarran biyya Arabaa keessa jirru borii keenyaaf walii yaadaa wal gargaaree bakka tokko wal gahuu ni dandeenya. Adaraa keessan hamma fakkeenyaaf nuti warri as teenyee Itoophiyaa keessa warri yuutuubarii ilaalaa TikTok warri hojjetanii fakkeenyaaf mastaawoqiyaa hojjechuuf mana hojii keenya waliin aganaanya'u geem taphachuufis hojii keenya waliin aganaanya'u. Sa'aatiin qabnu waan ta'eef sa'aatii murtaawaa ta'e qabnu. Sa'aatii afuritti yoo qaxaroo geemii sa'aatii afuritti fakkeenyaaf yoo qabaate ta'e sa'aatii afurii ruubiirratti si waamamuu danda'a. Adda kuttee deemuus ni dandeessa. Kanaafuu nan taphataa raayittee maadaamiidhaan haa dhufuu hin danda'u jechuun hin dandeessu. Kanaaf geemii TikTokiin nus rakkisuu danda'a. TikTokiidhaan hojii uummachuun nu rakkisuu ni danda'a. Warri wanti intarneetarra ta'anii hojjetan waan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf network marketing hojjechuudhaaf inni birrii nama gaafata. Wanta birrii nama gaafatu hojjedhaa isiniin hin jedhu waan akka kootti. Kanaafuu immoo hadha namni tokko namni natsaa intarneetii fayyadamaatan yoo ta'e namni jireenya keessan keessatti sa'aatii boqonnaa qabdan yoo ta'e kanaafuu immoo birrii maadaamii hojjedhee waan fayyadee waan karoora koo bakkaan naa gahee galee biyya koo keessa jiraadha bultii horadhee jiraadha jettanii yaadaattu yoo ta'e rafaa hin jiru inni asuma rafuudha. Gindammoo kanaaf immoo wanti maftee ta'uu qabu nuti wal gargaaruu qabna.
walitti xalaata ta'uu hin qabnu bakka. Walitti miqqeenyaa ta'uu hin qabnu. Nuti waliif yaaduu qabna warreen biyya ormaa keessa jirru hundi keenya iyyuu fira walitti ta'uu qabna macammaraa nuti obbolaa waliif ta'uu qabna. Kana gaafan jedhu bara 2018 yoo walii galle yoo wal cimsine yaada waliif galle bara 2008 barkaata nama hojii itti uumne darbuu hin dandeenye. Bara 2008 yoo xankarree hojjenne namni hadha waggaa 6 waggaa 7 biyyoota arabaa adda addaa keessa gurmuusaa fixee daa'imaaf ergamaaru kuni bara 2019 immoo ofiisaatiin of danda'ee nagaha biyya kootti galeen jiraadha akkasitti hojjedheen jiraadha jechuun ni danda'a. Utuu yaadaa walii galle birrii isaa mana hojjete argatu sana utuu hin taane utuu yaadaa walii galle akkas waliif gochuu ni dandeenya. Amma fakkeenyaaf warreen addisiin biyyaa dhufaatu kuni kontoraataa isaa fixee akka biyyatti deebi'u waliif gochuu ni dandeenya utuu walii galle. Isin galee warri waggaa 7 waggaa 6 waggaa 4 waggaa 5 waggaa 3 ta'u warri waggaa 4 ol batalee as keessa jirtanu hojii waliif ni dandeenya. Yaada wal haa gargaaru isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf warri Itoophiyaa hiree ta'anii yuutuubarii warri ta'an fiilmoota taane warri qaxxeetaa yuutuubarii hojjetan. Jara sana namni eenyutu damoosatti kaffalaa? YouTubein damoosa haa kaffaluufiyyuu malee eenyutu ilaalee eenyutu duukaa yaa'ee ilaaleennaan faayidaa itti argataa? Nuyi mataa keenya. Nuti immoo akkamitti faayidaa waliif ta'uu dadhabnare? Giree tokkotti walirratti walitti qabamee ji'a 3 keessa higgaawii yuutuubarii ta'uu ni danda'a. Higgaawii yuutuubarii yoo taatanis itti fayyadamtanii ulaagaa isaa barattanii kan namaa waan isin fayyadne yuutuubii irra deemtanii ilaalattanii. Amma yeroo kanatti nyaata hojjechuu hin beeku jechuunis hin jiru. Akkuma sana nyaata namni wallaalaan akkamiin nyaata yuutuubii irraa ilaalee fataa godhee hojjetee beeka jedhee of danda'ee mataa isaa ol qabatee bulaara. Kin akkuma sana immoo ulaagaa yuutuubiidhaaf barbaachisu ulaagaa barumsaafis barbaachisu ta'e ulaagaa waan hundaaf barbaachisu yuutuubii dhumarraa mataa isaarraa argachuu ni dandeenya. Kanaaf immoo nuti akkamitti akka birriin ittiin hojjetamu yuutuubii sanarraa mataa keenyaan ilaallanne banuu akkamitti akka banamu akkamitti akka inni birrii namaaf kaffalu isaan barannu isa barannee hoo banannee itti hin fayyadamnu. Waan hamaa waan hin taane irratti hin hojjetinii malee sila shamarran biyya arabaa jennaan maqaan keenya hin tolu maqaan keessan hin tolu. Kanaafuu maqaa keessan eeggattanii hoo ulaagaa isaa guuttattanii fakkeenyaaf bara 2000 yoo garee waliif fiitanii yoo garee fayyadamne bara 2018 yoo xankarree bara 2018 higgaa yuutuubarii taane yoo keessa dabarfanne bara 2019 immoo yuutuubiin birriin damoosa nuuf kaffala ji'atti guyyaa 28tti yuutuubiin birrii hin kaffalaara. Birriin keessan nuti baankii Itoophiyaarra isiniin gala. Baasachuu fi as teessanii baasuu hin dandeessan hanga Itoophiyaa galtanutti. Isiniif kaffalaara birriin keessan achi isinii taa'aara isin fayyadaara. Isinii galee isa isin fayyadaaru sana isa achi isinitti walitti isinii qabamaaru sana gaafa asii galtanii hin yoo hojii isiniif ta'e moo hin taane hojii isiniif uume moo hin uume. Maali viidiyoo waa'ee maaliin hojjedha jedhu isin mataa keessan keessa barbaadda. Akkamittiin hojjechuu danda'a jedhu akkamitti hojjechuu danda'a jedhu hin bartani afaan hin beekne yoo hin bartani. Yeroo biyya teessan hojiin inni asii akka maal akka ta'e maal akka ulfaatu hammam akka ta'e hin beektan dhuftaniituma bartani.
taa'anii ilaalaa wanti hundiyyuu ni jabaata. Bira gahanii arginaa wanti hundiyyuu qallaaliidha. Irra geenye mokkorree ilaallee yoo biraa deemu haala kamiin iyyuu wallaalaan namaa barumsa hin beeku yoo ta'e wallaalaan namaa ji'a tokko hordofee ji'a tokko takataattalee yuutuubii irraa akkamitti akka banamu, akkamitti akka hojjetamu, akkamitti akka ganzabni irraa argatamu jira bakka hundarrayyuu. Alhamdulillah yeroo kanatti wallaaluun hin jiru. Alhamdulillah yoo hera deeme ilaalee wallaalaan namaa maayyimeen inni wanta tokko hin beekne jedhamu ji'a tokko keessa ulaagaa isaa hundasaa guuttatee harka isaa keessa barfatee nama biraayyuu wallaalaa nama biraa isa biyyarraa dhufu barsiisuu ni danda'a. Isinii galee kanaaf immoo bara yoo wallaalee ta'e ji'a tokko yoo baranne ji'a tokko yuutuubii sana irra ilaallee yoo baranne faayidaa isaa. Anis kana yeroon jedhu ofii kootii irra biritti damoosa itti furachuus jalqabeeras jechuu kootii miti. Kindammoo hinuma gargaara. Warra Itoophiyaa ta'anii Itoophiyaawii warri yuutuubarii ta'an doktorri maal hammi isaanii namni birrii argataa jira. Mee isin hordofaara waa'ee jiraas isin hordofaara akka jirti jiraataara isin tolaalaara. Sintu giiftis ta'e maal isintu itti kennaara. Sintu wanta hundayyuu isintu gargaara. Mee jarri sun akkamitti jiran? Isin yoo maal keessa jirtan? Nama fayyaduu dandeessaniitu ofii yoo akkamitti fayyaduu dadhabdure? Akkamitti yeroo as teessanii taaptaabiidhaan nama gargaartanii nama fayyaduu dandeessanu ofii yoo akkamitti fayyaduu dadhabdure? Ofirra darbitanii akkoo nama fayyadattanii kindammoo ofitti immoo namantan ni dandeessanii garuu ofitti namantan sodaa qabdu. Sodaa keessan sana of keessaa balleessaa. Hanga yoomitti sodaattani? Hanga yoomitti miidiyaa irra baatanii dubbachuu sodaattani? Hanga yoomitti hacuucamtanii gadi qabamtanii jiraattani? Bakka kabaja keessan eeggadhaa. Waan kabaja keessan mirga keessan tuqu hin dubbatinaa. Kabaja keessan eeggadhaa. Mirga keessan immoo guutuudha. Hanga amantii namaa hin xunnetti, hanga mirga namaa hin xunnetti, hanga waan badii tokko hin dubbanne hin hojjannetti maal hojii otuu carraan biraa hin jiru maa gurmuu keenya biyya ormaa keessatti binna. Hanga yoomitti daa'imni immoo isin ergatti. Hamma fakkeenyaaf asabaa otuun biyya jiraattanii hammaatii keessan bira jiraattanii daa'imni keessan gidduu keessan namni lama jiru tokko sun keessan namni lama gidduu keessan jiru tokko otuu isin kaatee bishaan naa kenni isiniin jette maaltu sitti dhaga'ama? Otuu isin wajjin teessan qotusuun keessan tokko ka'ee bishaan naa fidi isiniin jette maaltu isinitti dhaga'ama? Ginamma immoo eenyuuf ergamaattani mi'a sabaa laalaa. Yoo isin ooftes maaf na oofte jechuun dandeessan. Hundasaayyuu. Kanaaf immoo maal godheen keessaa bahuu qaba? Natti toleera jettanii isin taa'inaa. Bakka idimeen keessan taa'ee isin eegaa hin jiru. Idimeen keessan taa'ee isin eegaa hin jiru. Numa deemaara malee. Innaa kanaafuu bara 2018 karoora baafadha. Karoora ji'a tokko keessa baafattanii bara 2018 action gootanii karoora keessan gochatti jijjiirtanii keessa darbuu qabdu. Bara 2019 immoo faayidaa isaa itti argachuu qabdu. Kana karoorsaa bakka. Hanga yoomitti mana namaa kana keessa jiraadha. Hanga yoomitti gurmuu hamma
nuti warri waggaa tokko keessa waggaa ji'a mana ji'oota muraasa keessa waggaa tokko keessa waggaa lama keessa warri dhufne gurmuun keessa humni keenya hammam akka gadi bu'e fuulli keenya gaarii jira. Isinii darbeera siif darbeera itti fakkaata. Fuulli nama gaarii jira. Hin kolfaattu hin taphataattu miidiyaarra jirtu isiniif darbeera. Namni biyya keessa jiru isiniif hin beeku. Gindammoo isin keessi keessanii gadi deemaara gara gadiitti. Isinitti mataa keessanitti beekamu dhiisuu danda'a. Kanaaf immoo haa dadhabnuyyuu haa hojjennuyyuu borimmoo maal goonee biyya keenyatti yeroo galle buqannee ilmaan keenya maaliin guddifachuu qabna? Ilmaan keenya akkuma keenya ammas akka nuti biyya ormaa keessatti waggoota muraasan waggoota dheeraadhaanis humna keenya dhabne ilmaan keenya dhuftee asitti biyya ormaa keessatti humna sii dhabuudha isa jedhu yaada. Yoo ofii keessanii yaaduu dhabdan ilmaan keessaniif yaada. Carraa baay'eetu jira. Carraan utuu birrii hin hojjetu birrii hin kaffalanii mokoran. Birrii hin kaffaltan yoo ergi ta'e mokortanii dabdanus waa tokko isinitti hin fakkaatu. Birrii hin kaffaltan laakiin koomentiin isinirraa bu'ummoo isin hin miidhu. Kanaafuu immoo isin of jijjiiruu qabdu. Of jijjiirtanii galtanii immoo ilmoo keessanii jiraachuu qabdu. Haadha ta'uu qophaa'uu qabdu. Haadha ta'uu qophaa'uun immoo ofii dahanii isin biyya ormaadhaatti akkuma kooti cabdee haadhuftu jechuun. Amma fakkeenyaaf humni keenya humni jara keenyaa nu caalaa baay'ee cimaadha. Humni keenya baay'ee dadhabaadha. Foorjidiidha. Akkuma qodaa hammaatiin nutti namnaas. Akkuma sana nama durii yoo ilaaltanii humni jaraa baay'ee cimaadha. Baay'ee jajjaboodha. Itti garuu humni keenyas baay'ee dadhabaadha. Akkuma sana ilmoon nu keessaa baatu immoo akkam akka taatu dhassabaa. Kanaaf immoo ilmoon nu keessaa baatu immoo carraasa kana argachuudhaaf hin dandeessu. Baay'ee ulfaachuu danda'a jechuudha. Dhugaadha yeroo kana keessatti namni Itoophiyaan taa'ee waan biyyaa bahu jedhu tokko jira jedhee yaaduwaan. Yoo jiraates nama addaatis dhugaa. Innaa kanaafuu hadhaaf nu gahaa itti hayaannu. Warri jirraa hin hojjannaa keessaa wal baasuu qabnaa warri jettan koomentii jalatti jirra jedha. Sana booda guruupii uumne teelegiraamii irratti guruupii uumne ji'oota muraasa keessaa namni 3,000 walta bakka tokkotti walitti dhufeeyyuu namni 3,000 suni namni 3,000 ofii isaatii wal ta'ee namni 3,000 wal jijjiiruu ni danda'a. Namni tokko kophaa isaatti wanti inni gochuu danda'u hin jiru. Loomiin 100 nama tokkoof baadhaa nama 100 immoo geetiidha. Kanaafuu immoo akkuma sana nutis namni 3,000 yoo bakka tokkotti namni 1,000 yoo walitti qabamne higgaawii wal gochuu dandeenyeerra. Namni 1,000 bakka tokkotti yoo walitti qabameera ta'e namni 1,000 bara kana keessaa hojii waliif uumeera jechuudha. Garee tokko irratti guruppii tokko irratti walitti qabameera ta'e. Hammas immoo namni 1,000 immoo bakka biraatti walitti qabameera yoo ta'e akkuma sanatti wal gargaaree wal deeggaree warri beektan warri itti fayyadamaatan obboleettii keessa warri as keessatti waggoota dheeraaf wallaalumaan as keessatti qaqamaattus warri isii biyya keessaa dhuftee idimee isii malee as keessatti dhuftee cabaattuufis yaada. Isiis gargaaraa wanti isinirraa cabu hin jiru, wanti isinirraa miidhamu, wanti isinirraa qannasu hin jiru waan ta'eef obboleettii keessan gargaaraa. Warri beekumsaan isin guddattanii jirtan warri yuutuubii fayyadamaatan akkasitti akka fayyadaman. Innaa kanaafuu akkas walii hagoonu walii hayaannu adaraa keessa waliif hayaannu nama haa taanu mee dura ofii keenyaaf. Yoo nuti ofii hin yaanne yoo aramne akka barbaadde nurra deemte nurra dhiqatte nuti garaa waliif hin laafnu yoo ta'e
isin garaa nutti jabaachuu waa tokko waan nu dinquun qabu. Nuti garaa waliif halaafnu mee majammaraa. Innaa dhiifa manaaf godhaatii waan badii dubbadheera ta'e. Kanaafuu immoo waan kana akshin gochuu qabna. Adiraa keessan.